Sa'idoon gara Itoophiyaa galee akkuma galeen Sumayyaan Addis Ababatti mana bitatte innillee isima cinaa mana bitate akka isiin isatti araaramtu yookaan isii argachuuf mana Sumayyaa cinaa barbaadaa jedhee mana Sumayyaa cinaa bitate. Sa'idoo baga nagaan gambiyyaa keetii galtee rabbiin jidduu keetii jidduu Sumayyaallee rabbi haa laaffisu rabbi sii haa laaffisu baay'ee tankaraatatte. Rabbiin jidduu keetii jidduu Sumayyaa laaffisee bu'aa bayii ati deemtee isiidha soyitee dhabdoo isiin ati asiin deemte isiin asiin deebiti kana maraa rabbi sii haa laaffisuu siin jedhaa Sa'idoo. Egaa hordoftoota kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota chaanal kee jalatti argamtan welkaam shamarka kun hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu baga jiraattanii hordoftoota kiyyaa warroonni haarawaa taatanillee welkaam anaa dhufu baga nagaan gama YouTube chaanal kiyyaa dhuftanii sinsimadhee jiraas seenaa subscribe like share godhaa. Akkasuma warroonni durallee maatiin aftaan na jajjabeessa laayikii godhaa isiniin jedhaa. Warroonni jalqabarraan gaammaa na hordoftanii afaana turtan hedduu galatooma. Viidiyoon kee har'aa waa'ee Sa'idooti. Sa'idoolleen akkuma Sumayyaan mana bitatteen innillee isima cinaa mana bitadhu malee jedhee Itoophiyaa akkuma galeen osoo hin turin mana isiin bitatte san cinaa bitadhee isiin ollaa ta'uu barbaadaa yoo na deef yoo ofitti na fudhattellee fudhattee yoo na diddellee isima ollaa ta'ee ijoollee tiyyaaf sitti dhiyaatuu barbaadaa jedhetiniin bootama isiin dhayxee bitatte saniin bitate jechuudha. Rabbi jidduu keessan lamaan haa laaffisu kaa rabbi siif haa laaffisu Sa'idoo. Sumayyaan hedduu tokko garaa jabaattee jirti. Sumayyaa lakki garaan jabaatiin abbaa manaa keetitti abbaa manaa ka niitii qabuuyyuu dubartiin amma soyixee giddiin itti heerumaa jirti. Ati aayyuu manarra fuudhee jetteetiniin abbaa manaa kan kee jalaan fagaatinii irraan fagaatinii innuu si soquuf kana hunda tankaraattata. Dhiirri dubartii yoo deemte yeroo ammaa isii soquuf caccabuuf hin jiru. Kanaafuu inni baay'ee si soquuf garaagara na tara. Kana caalaa hin dararinii hin gayaa Sumayyaa. Egaa Sumayyaan akkuma galteen Sa'idoolleen osoo irraan turin guyyaa lama sadii ture duubarraan gale jechuudha. Isin lachuu baga nagaan gama biyya keessanii galtanii biyya ofii galuu waan guddaadha jechuudha. Dhiirri yeroo ammaa dubartii baatee manaa soquuf caccabu hin jiru. Niitii biraa fuudha jettee dhiirsa kan kee dhiistee jalaa hin badinii siin jedhaa Sumayyaa. Namoonni itti dhiyaatan afaan Oromootiin hiikaa fi afaan Amaaranyaatiin hiikaa fi isin maan gorsine warroonni gooddanyoota warroonni afaan Oromoo fi Amaaranyaallee beektan itti dhiyaatanii akkasii. Sa'idoon yoo sitti dhiyaate abbaa manaa keetii haga feetellee dhiyeessitu haga feetellee fagaattu ijoollee teetifuu gara isa baqattuun hin qabdu maaliif ijoolleen teetuu boru azaasi gootii gaafii sitti dhiyeessiti. Osoo yoo san kalumatti eenyu jedhe jechuurraa ammuma itti yaaduu sii wayyaa. Isin lachuu baga nagaan gara biyyaa galtanii biyya ofii galuu waan guddaadha. Biyyi namaa biyyuma namaati. Haga fedhanillee yoo turan biyya ofii galuun namaa waan hin oollee jechuudha hin turan malee baga galtanii amma rabbii walitti isin haa deebisu. Jaartii qabeenya qabaatee yoo nama horatee jaartii yoo fuudhee rakkoon qabu jaartii manarra fuudhe jetteetiniin abbaa manaa kan kee hin dhiyeessinii. Dhiyeessuun kun hanga yoomiti amma eega biyya tokko galtanii akka biyya namaa sanii miti wal bira jira namni walirraa fagoo hin jiru jechuudha. Biyya ofii keessatti wajjin dalagatee wajjin jiraata. Heerumuun keellee waan hin oolleef ka itti heerumtullee dhiira yookiin ka Sa'idoo caaluutti heerumuun mala ka sadii afur fuudhe jechuudha. Kanaafi kama duraa kana obsiteetiniin hojii jiraachuu wayyaa. Dhiironni Sa'idoo bichaa miti dhiironni baay'ee fuudhaa jira yeroo ammaa kana. Fuudhinsa isaaniitii miti kanama aarsuu fuudhanii horachuu dhabuudha malee yoo fuudhaniillee wal qixxeessanii horatan rakkoon qabu. Kanaafuu ijoollee isaa yaade ijoolleetii yaade jedha. Ijoollee isaati irraan fageessinii ofillee hin fagaatinii abbaa manaa ofii kanama horatu kan masruufa namaa godhu qoocii namaa godhu itti dhiyaataniitiniin hojii jiraatan malee abbaa manaa qoocii namaa godhu kan masruufa namaa godhu manarra fuudhee qofaaf sababa fuudhee qofaa fi gatanii irraa fagaatuun sirrii miti jechuudha.
warroota ejjannoo akka Sumayyaa kana fudhattan hundaaf jechuudha. Maaliif heerumuun keessa waan hin oolleef deemtanii dhiirumatti heerumtanii dhiira biraa amala baratuun ni ulfaataa jechuudha. Haga amala isaa baratanii fagoodha yookiin akka dhiirsa ganamaa san nama ta'a yookiin kan taruu nama ta'a hin beekamu jechuudha. Kanaafuu kama ganama kana obsuu wayyaa yoo obsa rabbiin waa hundaa nama laaffisa. Rabbi jidduu keessan haa laaffisu jenna. Sa'iidoo fi Sumayyaa rabbi walitti isin haa deebisu. Jaalaluma keetiif inni illee mana si cinaa bitataa malee waan biraati miti. Mana si cinaa bitate ijoollee ofillee achumaan argaa. Mana si cinaa bitachuun isaa si jaalachuu isaati malee badooma hin qabu. Sa'iidoo rabbiin siif haa laaffisu jenna. Ati akka keetitti waa hedduu yaalaa jirta isitti dhiyaatuuf ijoollee ta'etti dhiyaatuuf isiin ima sirra harkifatti sitti dhiyaachuuf hin feetu. Maal godhare rabbi isin haa laaffisu. Fuudhuma ati aayyuu fuute kanaaf Sumayyaan garaa jabaattee jirti. Kanaafuu yoo heerumuun kan keen oolle Sumayyaa Sa'iidoo hin darariini. Kabiraa akka Sheek Abdusalaam Kadiir baanu obsii yoo obsite obsa dhaltaa yoo didde immoo akkasii kukkuu dhaltaa jedhanii akkasanii namni obsa hin qabne ka duraa kuni badaadha jedheetiniin ka lammataa san kana tarutti kana caalaa badatti dhiira kana caala badaa argatu malaa jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Waa'ee Sa'iidoo fi Sumayyaa kaarraa kana fakkaata. Waa'ee viidiyoo isaanii Sa'iidoon gara biyyaa galee Sumayyaallee galtee wal cina mana bitatanii Sumayyaan jalaa dheessitii Sa'iidoon hin suqa. Kanaafuu rabbi jidduu isaanii haa laaffisu. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti deebinutti turtii gaarii. Yoo viidiyoon keessan tole like share subscribe godhaa. Bye bye. Haga viidiyoo biraatti deebinutti hordoftoota kiyyaa.